Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed waa'ee alaabaa uummata Oromoo Finfinnee keessatti irreechaan walqabatee gurguramaa jirtu irratti maal jedhe? Jawaar gudii fidee jira. Akkasumallee ni jarjare namoonni jedhanillee jiru. Mee kanarratti illee waan isiniin ga'u qaba. Guyyaa Jummataati, guyyaa Irreechaati, guyyaa jaalalaa, guyyaa tokkummaa fi guyyaa Oromoon aadaa ofii addunyatti beeksiftuu fi aartistoonni gameeyyiin irratti argamanii galma barkumeetti wallee adda addaa shubbisaa akkasumallee heellee adda addaatiin shinooyyee fi gobbeen magaalaa dabalanii guyyaa argamanidha. Irreechi irree keenya jettee Oromoon bahaa fi dhihaa kaabaa fi kibbaa tokkummaan jaalalaan amantiif kutaan guyyaa tokkummaan addunyaa duratti bahanii aadaa ofii mul'ifatanidha. Maarree baga isiniin ga'e baga geenye jechuu barbaada. Kanarratti xiinxalaan siyaasaa waa'ee alaabaa Oromoo irratti jechuudha. Yookaan alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa irratti namoonni giddiin bitaa jiran kan jedhu ergaan isa ga'ee ture. Ergaa san gama fuula foddaa feesbuukiitiin maxxansee ture. Namoonni hedduu wal harkaa fuudhaa jiru. Yaadallee irratti kennataa jiru. Arrabsoo adda addaatii fi akkasumallee kan mootii keenya jedhulleen hedduudha. Kanarratti illee yaada tokko tokko waan qopheeffannee qabna. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhuun gara miseensa maatii keenyatti dabalamuu hin dagatina. Daawwattoota keenya kabajamoo ammallee irra deebiin baga isiniin gahee baga geenye irreecha 2018 yookaan akka faranjiitti 2025 baga geessan baga geenye isiniin jechuu barbaada. Hundumti keessanuu iddoo jirtanitti warra baranaa kan bara hedduu isin haa taasisu jechuu barbaadna. Gama websaayitii Oromaanin yookaan gama Feesbuukiin, Feesbuuk Oksijiin, miidiyaa neetwoorkiitiin garuma hundaan karan hordofaa jirtan hundumaayyuu guutuu biyyarratti baga geessan isiniin jechuu barbaada. Irra deebiin egaan asirratti jechuudha waa'ee irreechaa mee boodarratti isiniif hima jechuudha. Waa'ee xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed yeroo ammaa kana namoonni adda addaa wal harkaa fuudhaa jiranii fi raayyaa miidiyaatii fi akkasumallee kadiironni namoonni baay'een namoonni gurguddaallee wal harkaa fuudhaa jiran kana isinifin qooda jechuudha. Akkuma iskiriin irratti argitan xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed yeroo adda addaatti suuraalee garaagaraatii fi maxxansa adda addaa komii uummataa fi akkasumallee qeeqa mootummaa saaxilaa mootummallee qeeqa rakkoo hawaasni keessa jirullee saaxilaa kan ture ni beekama jechuudha. Kanumaan wal qabatee guyyaa har'aa suuraa wayii poosti godhee ture. Suuraa isaa kanama iskiriin irratti argitan kana namoonni baay'een mootii keenyaa jedhuun sababni inni waan kana poosti godhee fi eeyyee namoonni mootii jedhan dhugaadha mootiidha. Haa ta'u ishii waa'ee alaabaa suuraa kana alaabaa Oromiyaa naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa kabbaa gadaa kana jechuudha. Ergaa alaabaa kana wal qabatee isa gaheetu jira. Ergaa san inni maxxansee ture. Ergaa san irratti inni suuraa kana waliin maxxansee jechuudha. Ergicha akkas jedha. Kutaa Boolee yookaan Finfinnee keessatti walumaa galatti gara Shaggaritti namoota dirqamaan jechuudha alaabaa kana ni bittamoo hin bittan jechuun dirqamaan kan birrii qabuu fi kan birrii hin qabnellee giddiin bichisiisaa turanii akkamitti akkana gootanii uummata kana yoomuu uummanni kun hafuura fudhata boqonnaa maaf uummata kana hin kennine ayyaana irreechaa bareechuun alaabaa kana dirqamaan kan harkaa fi kan harkaa waan qabnellee dirqamaan bitatu miti. Akkasumallee ayyaana irreechaa kan hinumaa ni xiqqeessa malee hin guddisuu hin dhiphisa malee hin tolchu kan jedhu Jawaar maxxansee ture jechuudha. Silaan bakka kanatti Jawaarii isarrallee beennu hayyumallee isarra hin qabnu sammuu isaan qeeqnullee hin qabnu dhugaa dubbatuu fi haa ta'u garuu silaan otoo ayyaana irreechaa kana booda ta'e wanti kuni ani baay'ee gaariidha jedheetiin fudhadha. Akka mataa kiyyatti kuni personal nama biraa inni ilaallatu akkuma dhuunfaa kiyyatti wanni kun osoo qeeqni kun sila irreecha booda ta'e gaarii jedheetiin yaada jechuudha. Because irreecha kanarratti waa hedduutu jira. Akkuma beekamu irreechi kuni qe'ee ofirraa Oromoon waggaa dheeraaf jaarraa hedduu fagaatee kan ture har'a qe'ee ofirratti deebi'ee qe'ee abbaa ofirratti korma qalee marga jiidhaa qabatee malkaatti bahee irreeffatee galuuni waan guddoodha jechuudha. Diinni kana immoo gubataa jira gachiisuu dadhabee jira. Akkamitti Oromoon Finfinnee irratti ayyaana irreechaa irreeffataa akkamitti qe'ee abbaa isarratti akkana ta'a jedhanii jechuudha. Diinni immoo gadi ciisuu dadhabee jira. Gaafa immoo hayyoonni keenya gurguddaan akkanatti wal qabanii waan akkana xixiqqoo kanallee deemanii karaa argataa jechuudha diinni. So kanaaf otoo qeeqni kun haa ta'u qeeqa rakkoo uummanni keessa jiru dubbatuun bareedaa ta'ee otoo silaa ayyaana irreechaa kana booda ta'ee baay'ee gaariidha jedheetiin fudhadha. Asumarratti xumura waa'ee xiinxalaa Jawaar Mohaammed namoonni immoo faaruu adda addaa suuraa isarratti gadhiisaa jiranillee baay'ee gaariidha. Faarfadhaa mootii keessan hayyuu keessan abbaa jabeeffata rakkoo hin qabu anis hayyuu kiyya mootii kiyya si galee
Inni biraa ayyaanni irreechaa kan baranaa dhugaa rabbi kan durirraa amazing dhugaan isiniin jedha. Kan ajaa'ibsiisaa addunyaan ajaa'ibsiisu ta'uu deema jechuudha. Durumattuu oo'ee jechuudha. Inumaa bar kutaa Oromoo qofa osoo hin taane bar Oromiyaa qofa osoo hin taane biyyoota hedduutu bar irratti wal gahee jira jechuudha. Jibuuti irraa xiyyaawwaniin maal jettaniin baaburaan fe'amanii Jibuuti irraa Affaar irraa bakka irraan dhufin hin qaba waan isinii mun qabu argatanii jirtanii. Kanaafuu gaabboru ganamaan Oromoon haati siinqee abbaan gadaa bokkuun akkasumallee hayyootiin adda addaa kan irratti argamtu jechuudha. Haadholii siinqee marga jiidhaa qabatanii siinqee isaanii waliin lagarra bayanii jechuudha. Hora arsadee ni irreeffatu jechuudha. Achirratti waaqa ofii ni irreeffatu ni kadhatu. Galma barkumetti illee artistoonni adda addaa gameeyyiin buuleeyyiin hundumtu achirratti argamanii ni wallisu ni shubbisu. Egaa kan durirraa adda kan isa godhu dhugaa dubbatuuf sabaa sablammootatu deeggaru jira jechuudha. Irreecha baranaa kana hundaafuu baga geessan baga geenya isiniin jechuu barbaada. Daawwattoota keenya namoonni chaanala keenya faaraa taatan immoo subscribe godhuun miseensa maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo laayikii godhuu hin dagatina. Viidiyoo irreechatii walitti deebina. Bye bye.